أما تريد تمني تقولت يوم تعرف يوم تعرف ذكرتي أنا قلتي نينك خلاص نينك تاتي الناس ينتهي متعة يوغلتي يوغلو متعة سيلا مورين يوغلو نكم جالا إنجالا نيمورين نينك أنا سيري ساتو سيري بريتي مرت تكاتنا كابدينا سيري وان فيتوت أستغفر الله ويلا بيجيبو وسيري وان فيتوت أتشوفه ده كده أنا إذا كنا كذا مال كذا أنا كذا كنا كذا أنا كذا كذا ده كخاروت مشكلة جاو أكخاروت كذا أنا ميا كذا وده كذا نعده يوري تنيتي يور بيجي نمو ناسي وله أبغى تبغى لا وهم يزيد إنسان يشيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شامر كفوني جرجرتو بديان أم تكشتي وردفتوني عشيت انترتينمنت جرتني وري هروتتن ماتي تاون دقتنا جرت كومنتنا كاها ماتي نفتحي جراتي وريكم شير لايك تشون جبيسا سنجرا بليس لايكي ما نقول لكم ياركاسن نكوبا دفتنيو لالتنس لايكي تنني سوداتن اتبو اتو قاوما سنراس ومان دبلتو سنراس وما يرين الرفتو اكاس سنجرا أم تكشتي وما جايبا أرجنا ويا داني سبحان الله انتلون تنجتولا مجادك أسان جالتي مجا متا كودا ويتي جداني كودا تكا ما كودا نيتي جداني مجاني مجا خرارك أبدي قلتيني mana keessatti qaqqallabdee na fakkaataa gajii alama wabbiratti mucaan ka haalama qilleensaatiin xiqqoo isii foon jijjiiree jennaan irraa maraatti jedhan namittiin ni fuudha akkuma jettu yoo innis na didee mucaan jalaa badee mana nama biraa jira jechuudha amma isii jalaa badee nama Oromoo bira jira jechuudha. Ijoolleen teenas gadi teessu karaa bahaaraa tartee achiin dhufe jechuudha mucaan kun achi karaa irraa qabdee mucaa karaa irratti roobni halbabbeesse karaa irraa qabee manatti hin galadhee gizee sanii waa teerumaaf hin galleeni amma wama an fifidee tuttuutu tanaanii ji'a lamaa tana ga'ee jennaani ol mucaan ol citee nan lubbuun na kajeelte jetti astaghfirullah yaa rabbi nu qajeelchi والله إنه كجيلشي ربنا وكجيلشون تلتي وان فياك عبد الله نفكاتو يوتيوبي بلو شو يوكين دتشي توب كجيل جري ودتني أرجعت تنجت تورا قلتو إسا مي أسبوع دم فيديو دي كوتا كجيني في دتشوا مجانجلو أكاسو ما نسين جتو سجودا زيري دان دماسيتي إساس أبرقلشي أكا مالي جت أكا kaarotii kichuu itti nyaatanitti akkasitti macaqassee nyaadhaa jetti waan ajaa'ibaati warroota akka waan kana dhiisii mucaa kanas dhiisii waan akkanarraa dhaabbadhu nama si madaalu nama si gitu fuqadhu mucaan kun fuudhan geeyne sirinya sin geeyne sirinyuma sanuu siin guutuu oggoo jedhaniini kaaka keessanii dhama fixatetti hatta godha mucaanatu barsiifata waa hunda anin barsiifadhaa jetti ajaa'iba gaa wallaahi ربنا وقاجلچو والله واقود فني ملي ربنا وقاجلچو ربي كيرين تياغدو دالا مراتي جناني والله نما مراتي نما كيسا كوتي مراتو قفا متي كيسا كوتي واهون دفتت جچودا يا ربنا وقاجلچي جنك ان شاء الله maal irraa jettu mee maal jettanii jedhan dubartii akkana godhattu tana dubartii yamanii sheexanni eessaatti dhufe maaltu maraachaa maaltu akkana godha maali jedhe maal nyaatti jedhe akkuma rooza nu nyaannu kana nyaatti moo waan biraa waan fudhattu wayiiti jira moo waan addaa wanni jira akkana godhu والله الدور هاجينك تايانا وان برانا بيرتا وجرتو وان دبرتوني توجرتو
أنا براجي والله أنا براجي أدا راجي لت أداتي سفو بركنا والله سفو ده مجادك كان مية كم قوتي وفي برسي ساجد waan godhuman daayyuu ofii barsiisaa kana katteeru manii kuwwan nama bulchuu kana natu bulcha malee isaa miti kana bulchuu jettee. Hiriyaate taamata furtanii maal laallan? Hiriyaate Ta'uu janiisa mucaan irraa hungaratti dibii taate mana sana. Niin beekarraf laal waan kanaa xaawan tana ni beektaame tanaa xaawarraf. Amma sana beekti. Niin laalee jaha isaa raga caalatti lakkanatti ulaaluu deema akkam jedha. Wallahi. Amanumatti biroo dubbii walitti deddeeffate. ليش لبقى سنبرات عرفت قيس Asumaan taa'e asumaan lakkii guyyaa beekaa isin arginu. Astaa kottu nuti. Laa mucaa hordoftoonni illee haa argu laa mucaan taa'e maa laa. Kadee waan ijoollee asii dalaftee achi baasii barattuun seema. Hiriyaate taamata furtanii maal laallan? Hiriyaate ani ninu naaf ninu wal qixa. Akkoo taataa fi barra. Akkoon ta'uuf. Ta'uu dandeefi akkoo meena laala ta'uu dandeefi. Ni taataa fi. Ta'u. Anuuna fuudhee. Laa mucaa daa'imni. Kun akkana jetti mucaa giddumatti qabdee mucaan kana jechuudha giddumatti qabdee fudhachuu deemte jechuudha. Yaa warri bira jiruuti biyya namaa jirtaatiin malee nama waggaa 40ti mucaan kun mucaa shiikkoodha akkamiin goota jedhanii والله أنا مرات أنا فكرتوني متيني أعوذ بالله يا رب الواقع جلتو رب ستري كيس إنه عادي بسو يا ماما جل سون تجيت تكان بيكونا والله اسمه لغات التين قيامان بيجي يتنان نبتي جران قيامان جلكمني كاتوني بكي كاتون جلكب يمني جراني والله رغمتي يو كلالت لالتني جراتني يمني تنكي سوان توجوان ديما جرو يو لالتن أكانوا كانوا ديرتني ديرس وانا ولي كل جراني زيري برستي ولي دي غرافي واحد ديم جرا ورمو أكنا والجوتي jechuudha beeree immoo akkanatti maraattee sadarkaa wallahi dubartummaa kana taa'uufiyyuu nama qaanfachiisu safuu sanuu saba kan kee nama afaan kan kee dubbatu kana ogguu argitu waan akkanaa kana irraa si qaanfachiisa wallahi itti gaddita akkasii rabbi keerii haa godhu wallahi rabbi nutti haa araaramu. wanti dubartoonni ta'u jiran hedduu qaanyii safuu waan safuu cabse waan safuu cabse waan sheemii wallahi waan nama qaanfachiisu mee maal jettee akkana maraati dubartiin akkana dhibtii qixa isheen jirtu mucaa reeffa karaa irraa qabdee galteeni gizee mucaan dhiiga jijjiiree jedhe mucaa jaaladhe yette akka wannaati qabdee argittu yaa rabbi nutti araaramee jedhe wallahi awwaan biraallee hin jiru rabbummaan nutti araaramu rabbi rahmata nu haa godhu maqaan nu badde wallahi beerri maqaa nu balleessite beerri maqaa nu balleessite yaa durba teenya yaa shamarran teenya yaa dubartoota teenya tunniin shamarran durbaa miti amma wanni irra guddoo wanni rakkoo ta'e ni beektanii haramallaa warra heerume yaa'e warra kanatu badii guddoo deemu kun ta'e ijoollee shishikoo qabdee na haa fuudhu jettee hidhattus jira balaani wanna akkaate jechuudha astaghfirullah namitti Samiiraa jedhan san Samiira isiidhatu mucaa xiqqaa san fudhatee galee amma turis isiirra laaltee eegaltee na fakkaata akkasuma jechuudha waa baay'eetu jira wallahi waa baay'ee jira rabbi keerii haa godhu wallahi rabbi nu haa qajeelchu rabbi rahmata nu haa godhu wanti taa'amu jiruu fi wanni taa'amee argitu hedduu takka qalbii nama cabsa
ilmi namaa kun haywaana irraa silaa waan addaan ba'uu yaaduudha. Laakiin ilmi namaa yaaduu ni dhiise. Haywaanuma san hin tahe ilmi namaa. Haywaanuma san tahe ilmi namaa. Akkasii mucaan wata akka ofirraan beeku mucaa reeffa. Mucaan isiin hoosuu eegallaan isa hoosuu eegallaan jalaa badee wayii mucaan jechuudha. Isiin isa qaqqabuu eegallaan jalaa bahee badee akkamiin beektaa mucaan kana waan akkanaa jennaan ijoolleen amma taamata 10 jaalala ni beekti. Taan ana turra barsiifata. Bilbila fidee bitee harka kaayee jennaan qaash jedhee kolfa. Bilbila feesbuukii keessa seenee maali jedhee jaalala ni beekaa argitanii jetti. Namni jaalala beeku mucaa. Namni ani akka beekutti dubartiin dhiira isii irra guddaadhaa filatti. Mucaa shiikoo kanaa miti amma mucaan kun akkuma isaan jedhanii mucaan kun ilma keetii osoo dhatte ati isa hin gaa jetti isiin takkaan heerumni ani jetti. Muka bultiillee namaa ijaaru carraadha turuunii fidatanii heerumuunis jechuudha. Ta'etti wannachuunis ani isiin nama sammuu qabu natti fakkaattu haasama seerattu wallaahi nama sammuu qabu natti fakkaanne silaa uummanni takka sheexana takka waan biraati itti jira irra laachisanii warri ofirra qabaatte jechuudha. Anfiraan qabu jetti dheengaddi gaafatanii na anfiraan qabu fira takka hin qabu maalii takka hin qabu maalii takka hin qabu firaan qabdu sinidha ta'u firri kan kee maal waan akkanaa wannatti jirtu namni fira keetii eenyuna anfira takka qabu nama tokkochaan qabu biyyaas yaasis ansarii iyyuu qabu jetti sarii hin qabne eessaa akka dhalatte si beeka. Wallaahi hedduu qaanyee wanti itti deemutti jiran hedduu qaanyee waan safuutii. Maraatummaa daangaa dabalatee akka inni beektanii namni jaalaltis akka jirti. Akkan makkaatee jaalteen harrii martee amma walirra laaltee tuun dhiira buttiin tuun wanna itti amma yookaan yuutuubiin najaatii rakkaleessa gadhiisa argitani. Intaloon jaarsa jaartii mana jaarsaa jaartii dhattee jechuudha. Jaarsa keetii heeruma jettee qara viidiyoo ol baatee wannatti mana sii dhattee jaarsi kee na fuudhuu fi ilmaan galchee na fuudhuuf deemaa jettee naan tuun ibiddatti nattee itti gubdee bishaan OS irraa edaateef jechuudha. Kaleessa maal goote? Kaleessa nama itti bittee gurbaa jechuudha. Gurbaa butte amma fudhattee akka durba butan saniin beektanii durba butanii. Gurbaa nama itti biitee qaras gurbaa tokko sihirii itti hagootu jedhee fidee mana isaanii ka fidee gurbaa sanii jechuudha. Gurbuma sanii waliin situ na fidee lakkoofsa nama sihirii nama godhu isa kenneefi natu kenneefi jedhanii viidiyoo irratti dubbata jechuudha. Achi dhaggeeffadhee abbaan gurbaan waan akkanaa situ natti godhee waa hundaafuu situ itti gaafatamaa si'i namni jiruutti jaballeessu jiruutti jedhii jiru dubbate dheengadda jechuudha. Kaleessa immoo gurbaa shugguxiidhaan jechuudha. Shugguxii nyaajjifatanii viidiyoo waraabanii osoo manaan bahin dura jechuudha. Viidiyoo waraabanii ol kaayatanii jechuudha. Erga isni qabamee achi ga'ee booda isiin gadhiifte intaloon sun jechuudha. Birrii waan barbaadda isinii kenna isa qabaana fidaa jette. Dhiira buutuunis akkasii dhuftee wallaahi waan ta'uuf jiru achi booda anatu siriitti godhe aan harkaa akkam bahuu jette. Waan ajaa'ibaatu jira. Inni tolaan na fuudhi jennaan tolaan na fuudhu didee giddittiin isa guuta jette. Yoo biraan geette immoo zeeriitti gooti jechuudha. Akka inni wanta akka hin beekne jechuudha. Akka inni harkuma isii qofa keessa taa'u akka inni wanta akka hin beekne jechuudha. Tana hundayyuu inshaallah zeerii quraanatu namarraa baasa. Yoo bakkuma jiru qofa argan jechuudha. Wallaahi wanti ilmi namaa walirratti raawwatu jiru. Wanti ilmi namaa kun godhu jiru waasi ajaa'ibu
والله وانسي أجايبه maal ilmummaan namaa kun gara jabeenyi namaa kun gara meddeemuuf deemna maaltu itti aanu jira yoo jetti sila wanni hin ta'ama jedhu hundi ta'ame saabate kana booda hoo maaltu ta'ama waan jedhu see wanna sin jedha maal argina waan jettutu dhufa wallahi subhaanallah ani immoo raajii akka waan ajaa'ibaa takka na fakkaatu waan ilmi namaa kun godhu jiru waan raajii waan adda takka akkasuma dhaqashti keessaafuu dubartoota warra beekana maraacha harmallaa warri jaarsaafis ta'uu baatanii warra gadii kame dura si jaarsa godhanii amma immoo waan watara waa isaa fuudhaa dhabanii jennaan dirqii nama butuu dhiira butuu eegalanii akka aadaa Oromootti isa fuudhaa dur waan akkana takkallee dhageenye hin beeknu dhiiratu dubartii butaa akka aadaatitti dhageenye dubartiin dhiira butuun dubartiin dirqi dhiira fuudhuun takka dhageenye hin beeknu safuu dubartiin dhiira gudeeduun waan adda waan safuu dubbachuufis namatti ulfaatu gurraafis dhaga'uufis nama ulfaatu du'aa'uma godhadhaa wallaahi bakka jirtanitti namni hundi du'aa'uma godhadhaa wallaahi qoosaa miti amma waan akkanaa arginu itti kolfinee bira dabarraame wallaahi qoosaa miti kolfaa miti boru dhalateen nuratti wanti akkanaa raawwatame boru dhalateen akkam taati akka biyya kanatti dhiiraaf dhiirri wal fuutu dhiiraaf dhiirti wal fuuti akka dhalaa wal fuuti wallaahi hedduu nama yaachisa wanti ta'amu jiru waan biyya daddaa keessatti ta'aa jiru yoo argitan dubartiin saree heerumuu ilkaan ofirraa yaasanii mormaa akka geexinnatti itti hidhachuu yaani wanti ta'amu jiru waan silaa yaani doofummaa irra gadaantu namichi wanna Faransaay maal fuudhe naacha fuudhe haadha manaa godhate haadha mana naacha ni beektanii evidence afaan walii hodhame naacha fuudhame jechuudha addunyaan garamitti deemaa artii yoo jettan waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa maaltu ta'amu jira biyyi teenya dura naga qabdi amma kunoo warri maraatee biyyaa bahe warri riskii jijjiiran biyyaa bahe rabbiin jalaanis eegee isaaniittis ibiddatti qabe maraatanii kunoo wanti isaan godhu jiran waan addaati summii addaa balaa addaa waan qaanyee maal dalagatanii suuta jedhanii dhiira barbaadan isaan fuudha miskiinni baay'ee dalagatanii asii gadanii yoo dhiira barbaadan biyya galanii miskiina fuudhanii miskiina asii jaaladha inni jiruufuu itti hirkata namni biyyaa jechuudha gaafa maqaas ofii buusanii biyyaafis safuu biyyaafis cabsanii jechuudha garmalee dubartiin dhiira butuun dubartiin dhiira gudeeduun zihirii nama godhanii dirqii nama fuudhuun immoo na fuudhi jedhanii didanii fa nama butuun tun dubartiin dhiira buttee jedhan akkam nama itti bittee kun gurbaa hidhanii kalees achi buuteen dhabame jedhan fudhattee bakka biraatti ittiin badatteen na fakkaata safuu yaa rabbi maaltu ta'uu jiraan